Tajaajilli da'umsaa baqaqsanii yaaluudhaan kanaan dura hospitaala qofaatti kennamaa ture qaqqabuma tajaajilichaa dabaluuf xiyyeeffannoon itti kennamee kan hojjetamaa ture yoo ta'u yeroo ammaa kana buufataaleen fayyaa 61 tajaajilicha akka kennan taasisuun danda'ameera. Haaluma kanaan bara 2011tti haadholiin 423 tajaajila kana kan argatan yoo ta'u ji'oota 6 bara 2017 keessattis haadholiin 2468 ta'an tajaajilicha dhiyeenyatti akka argatan taasisuun danda'ameera.